Kun diimaa dhawu buchwaati kan uggawwani diimaa irratti weede uggaa ittiin kan sirriitti baafaate indaafama kuratti kana ajaa'ibatti hojiin qabu hojiin qabdu ayyo hoggaasiin geessaa hojiin qabaanne malaal intalti arabaa takkana dawwalte bira dalagu maal jedhaniyyuu harkitee yaa cabumoo tilamii kii jaansan akkas naan jedhan laan naanni nani hojjedhu inumaa anuma du'eetu ka'ee nyaata jiyoogiraafii kan keemisteerii tirree nan beekaa hundumaatti nan beeka. Ani jiyoogiraafii hin jiru. Nyaata jiyoogiraafii. Isii kitaaba irraa dhageessee na sabuu isiitii kan nyaata jiyoogiraafii hin danbeeffate. Nama biraatti kushiinaa jira jechuudha. Namanti jiraan ismee ati irra manatti. Jiyoogiraafii keemistirii fa'aa dalageedhaan jette kaa akka nyaata ajaa'ibaati gallee nyaata kaa. Saayinaa keessa siin jette kun nyaataan ni bakki. Maalirree nyaata? Maal sadii tana torbaan kana namni dalagaa seenullee dhabamee jira. Takka kanatti dhufutti hin jiran. Manni arabaa ammoo na cinqan daleeyduu nuufidi nama nyaata likki beeku nama nyaata beeku jaan tana daafaani qabnaa nyaataa nuufidi jechu jira. Immoo torbaan kana immoo nama tokko dhabee hin jira nama akkanatti yaa rabbi irra darbii fiti namaan dalagaa geessu. Walame akka nama kana madura geesseetiin jira asa dalagaa. Hello. Eenyu? Fooziyaadha. Beekeetiin jira amma. Maali hojiin akkamina gahuma qabdaa fayya qabdaa? Hojiin qabu. Hojiin qabdu? Ayyo hoggaasiin geessaa hojiin qabaanne malaal intalti arabaa takkana dawwalte akkasin naan jette fidii naan jette maallee innillee bareedaadha. Bareeda nyaata feeti nama nyaata beeku nama nyaata qacoolla beeku fidii naan jette ummanni warra Ameerikaati nyaata qacoolla nama beeku fadhan. Nyaata sanuu fuulaan nyaata habashaa keenya fadhan. Nyaata akka habashaa keenya fadhan. Ni beektaa qacoolla beektaa. Ayya koosin geessa gaa maallee innillee laata maallaqaan shakkin nyaatuma likki beeynaan si geessanii koo. Manni manuma gaafasiisanii hoggaa kanuma irraa si geessisan. Wallaaltu akkamiin wallaalta mana gumee ka dhufte ayya siin eegaa dafee koo. Rabbiin darbee fide gaariskii kan afaan hun walaan nama fura. Ammaa dhuftuun hin geessan garuu arabtittiin san hedduu na jaalatte hedduu jaaladha hedduu wal kabajna. Isiinis gaa ni beektiin isaa nyaata anamma dura nyaata geesseen beeku na daakumaan geessu jiraami. Nyaata beeku olteetteeti. Wanni riskiiti jalleen dhufuu deemte immoo wanni riskiiti jalleen ni dhufti. Ganamaan tan harkina nyaateetu maal laal? Du'aayin tiyyaas qeebalamte darbii fidin jenne darbeeti manaa fide rabbii. Ilma namaa kadhachuurra rabbii yoo kadhatte akkuma fadhesse fura rabbii. Ammaa dhuftu gaa. Zeesiin dhufteen dalagaa isii geessa gaa dhuftu. Zeesiin dhufteen hin geessa. Riskiiti tiyyaas godheetiin galalaa. Fooziyaa dhuftee nama dalagaati akkam akkana daftee dhufte. Waalaikum salaam. Barati nama dalagaatii bara. Nagayaami. Haayibee nama dalagaati laa. Nama dalagaa ta'uu akkamittiin beekanii beektaa? Amma dawwaltee uuma dhufutti si beeka nama dalagaa ta'uu. Yeroon si bilbilu san karruma duran jiraati. Mee mana hoo jiraatte yookiin immoo baatee dheetuman si qorachuudhaaf si bilbilee malee dhiyoodhuma kanan jira. Suma jirtaa? Nama dalagaatiin siin geessa dalagaa amma tasan maaliif irraa baate isaa? Beektan isan xiqqoo qulqullina barbaadanii qulqullina kana baay'een beekuan. Maal beekta? Nyaata hojjechuu beekani. Habashaa, nyaata faranjii, nyaata arabaa, nyaata maal jedhanii? Bakka tan biyya adda addaa. Tasumaaleetti soo jette. Nyaata nama kamiyyuu ni beekta. Ani isaanii laal aynataadhaan gosa gosaanan beeka waan ta'eef qulqullina kana mooyyuu hin beeku beektaa warri irree nan barsiisne
ummaan tiyyarree nyaatuma akka itti hojjetan na barsiisan malee ani mana akka itti qulqulleessan hin barre. Deebiitii niitiin bira dalageerree biyyarraatti dhufee nyaatuma kana na barsiiste. Niitiin amma bira seenetuun immoo nyaata alaa nyaatanii nyaata inumaaf fedhu qulqullina malee nyaata kee fedhu naan jette beektaa nama nyaata hojjetu hin barbaadu alaa nyaanna naan jedhan. Kanaafuu ani nadaafaa kana fedhu qulqullina fedhu nyaata fedha. Duba qulqullinni kun dura nyaatumarraa qulqullinni nyaatumarraa eegalamaa fi qulqullina nyaataa sirri seeraan ni beektaare. Dhugumaa bar waan hunda qulqulleessitee nyaataa. Shunkurtii akkatti ciran, shunkurtii akkatti dhiqan. Handaaqoo akkatti dhiqan. Handaaqoo jedhaniin handaaqoo akkatti dhiqan, foon akkatti dhiqan. Qulqullina jedhamaa miti. Qulqullina nyaataa kan beeka malee qulqullina manaan beeku. Kan nyaataa likki beekta. Kan nyaataa warra keessan maaliif sin barsiisini qulqullina maali dubartii biraa qabdu immoo? Ofii dubartii biraatirree hin qabna. Ani dhumaa waan ta'eefuu qulqullina manaa nan barsiisne. Nama akkanatti shururuu si godhaa si guddisan. Nyaata sanuu oo jaarsa kee bira deemte baradhu naan jedhe dhiisi ofii garuu haadhi tiyya nan barsiisne. Gizee daa'ummaa kiyyaa akkoon tiyya na barsiisanii eegan guddadhee irree biyya kana eegan dhufe arabsitiin bira dalageetu nyaata na barsiise. Nyaata habashaatirree ishiidhuma na barsiise. Ni beekti. Hin beekti. Ammoo nyaata habashaa hojjechuu ni beektaa ni sirriitti malee. Faranjiitis biyya hundaatu ammamamee wa'iin sitti himaa dhagee. Namtittiin ani si geessuuf deemu tuni hedduu walitti waan jabduu taaneef jecha hiriyaateeti. Hiriyaatiyya walna kabajjii. Narra kaadhuu maa giddaan qabaatiin waan isaa ani waan shiffeetu ilaa waxiin daaqoo jetti. Waxii foonii tani oolaarree hojjette kan oolaatii fi kan horiitirree gosa gosaan adda jechuu danda'an. Beektaa deebiiti waxiin oolaatii fi kan horiitirree foon adda addaa miire akkasitti hojjechuu beeka adda addatti ilaali. Oo tokko gosa tokkoon hojjetan shunkurtaan irree gosa tokkoon ciramuumi adda addatti hojjechuu beeka waan ta'eef omaa rakkoon qabu ani akka barbaaddutti hojjedhaaf. Dhagailaa siifi ni maafoosiyaa. Namtittiin tuni hedduu najjabduudha hedduu nama najjabaati. Amma yoon dalayduun taane geesseef ganaa waan wanta naan gooneef waan miiraa baay'ees naan kafalleef jecha waan najjabduu taateef jecha dalayduu gaariin geessuufi barbaada. Saniifuu ati amma nyaata asitti nuti irra laaqana hojjenne. Nanqaanyeessituumi ati amma achi giddeessi geesse. Kanarratti haa ta'u siin jedhee nanqaanyeessitu. Mee natti abdadhu inumaan itattiin bilbiltee galgaluma har'aan tana. Rabbi siyaa kennuu inumaatun bakka dalagduu tiyyaa miti micaa'oodhuma tiyyaan argadhe siin jetti. Keessa darbanii beeyanii jarrin bira dalagu. Maal jedhaniyyuu? Halki kee yaa cabumoo tilamee deebii. Islamii deekii jaansan. Akkas naan jedhan laan. Nyaanni nani hojjedhu inumaa anuma du'eetu ka'ee nyaata siin jedhe. Akkas taanaan amma laawwaasitti himu. Ani amma irra waan nyaatan hojjetiniif jecha. Nu hojjettee laaqana waliin nyaanna. Ati nu hojjetataa. Ani moo. Har'a dadhabeetiin jiru hojjechuu waan hin dandeenyeef jecha. Taaree kinoo ani reeka dalagaa seena jedheetan. Kinoo tanuman karaarra ittiin deemuun uffadhee dhufe huccuu biraatirree qabadhee dhufne huccuu dalagaa kunirree kinoo an dalagaati miti anan ittiin aara keessa deemu malee kunirree anuma beektu san kinoo gurraacha uffatanii karaarra deemassa waan ta'eef kanaan nyaata dalaguu hin danda'amu shunkurtaan jalaadhaa waan ta'eef galeetan huccuurree jijjiirradhee guyyaan dalagaarraa ijaazaa fudhadhee mana sanii ba'u dhufeessinii dalaga har'a yeroodhaaf dalagaa deemee yaalaa. Lakkii. Huccuus naasittu kanna niin uffattaa asumatti uffattaa har'a ati nyaata nu godhu qabda. Huccuun kee inumaan ittiin ta'uu bara huccuun kee ani immoo huccuu fufurdaa dhedheeraa kana uffadhee dalaguu hin danda'u waan gaggabaabaa kinoo akkatti hojjechuudhaaf akka dafee hin argitu ani gabaabduu dhalleedha huccuun naa ta'u hin jiru huccuu kiyya malee. Akkasitti maarree huccuun danda'ee ittiin cococha uffachuu waan na barbaachisu. Saanumaan si kan na dhagee ati amma nyaata hojjechuu ni beektaami. Dubbiin baay'isiin na dhagee nyaata har'a nu hojjedhu. Arras ilaalee akkasitti achi si geessa malee osoon si ilaalle namtittii bira sin geessu namtittiin najjabduudha. Kaffaltii waan bareedaa naa kaffalti saniifuu ati har'a nyaata handaaqoon ni jira handaaqoo nuuf hojjetta. Handaaqoo si hojjedhamti? Akkamitti hojjedha handaaqoo san fakkeenyaaf? Akkamitti hojjeddaan akkami nyaata godhu jechuudha. Lammee qaban amma nyaata gosa addaan danda'a waan ta'eef. Kan handaaqoo hojjettaarra. Nyaata Habashaati moo nyaata biyya biraati moo nyaata biyya Awurooppaati moo Chaayinaati moo Anjoonaataati moo
bichaatan biyya garagaraa hundumaatu laal. Chaappaanis ni beektaa? Chaappaanis maqaa biraatirree kan hundumaatu nan beeka sin jechuutti jira. Kan hindii ta'uu ni beektaa? Ani hindii hojii dhumati yessiin jedhee bara ani hindii nyaata hindii inumaa ija cuunfadhee hojjedha nyaata hindii dalagoo dhimmati. Nyaata joogiraafii tan keemisteerii tirree nan beeka an hundumaatu nan beeka. Joogiraafiin tun biyya eessaati? Biyya tamiitiin dhageenye nyaanni joogiraafii kunoo? Inumaan beektu biyya. Eeshiyaadha moo biyya alaati? Awurooppaadha? Lakki beekaa gara gamaatitti mul'atti gara harka bitaa fi mirgaa hedduutti mul'atti gamasitti kinoo gamatti olaaltu hin mul'atti. Duboo gama bitaatii fi gama mirgaatitti amma yoon akkana mil'ate ni harkaa? Sirriitti argita. Harka bitaa fi harka mirgaa hedduutitti gaara gamatti mul'atti deebiichi fooqi dhedheeraa kanarra yoo baate arguu hin dandeessa. Godhi anirra aanan arge gizeen bahararraa akkana ce'ee dhufu iddoon irra dhaabbadheen arge waan ta'eef rakkoon qabuati akka barbaaddetti ilaaluu hin dandeecha gamasitti olaalte inuma argita. Joogiraafii. Nyaata kana jaarsiriyyaaf hojjechuun qaba joogiraafii kana. Biyya joogiraafiin nyaanni maa nyaata? Nyaata joogiraafiin jenne? Maarree biyya joogiraafii nyaata isaan nyaatan. Joogiraafii. Wayyaan sii fidi amma nyaata joogiraafii san nu gootaa. Wayyaa naafidi wayyaa naafidi. Joogiraafii. Maal jette joogiraafii jette? Nyaata joogiraafii. Joogiraafii. Maalaa wayyaani amma akkam jedhee nyaata maaliin jedhee nyaata joogiraafii dhugumattu biyyi joogiraafii jedhamtu hin jirti. Odoo argamee anuu deemuun oolu biyyattii san garuu ani takkaa dhaga'een beekuu maqaa akkasii nyaanni joogiraafii jedhamu jira moo biyyeen jedheen niitattii gandaatiin biyyirree hin jira googila keessa seenee kinoo akkasitti intarneetaan oolan arge malee akkanatti budii kiyya baaste niitattiintu inumaa qadaanuu dalageetti laaqana dalaguu maa itti beekaan. Nyaata maalii Habashaa nyaata Awurooppaa nyaata maalii jedhan ani takkaa inumaa kinoo shunkurtaa ugaratti ciran hin beeku yaa rabbii kiyyaani maal asii godhanii dalagaadhuma seenuudhaaf ani dheetan akkasitti kana ajaa'ibaa sobe ani galatti shunkurtaa ciranuu hin beeku maal goote yaa rabbii kiyyaani uumaa waliin. Hooziyaa maala saastaa jirta dhufee taa'imee wayyaa darbee hiriyaati yetakkannaa bilbilee nyaata akka itti hojjettu wallaalee meenatti minaan jechuun maaliif jirta? Imaa fitan jira. Wayi ati taate nyaata mana barsiisuu qabdaa'u mana nyaataa bananneeti nyaata bakka dubartii itti barsiisan banna tamaam. Akkasitti bareede garuu huccuun naa ta'u hin jiru kinoo ani suuqarree deemee huccuun naa ta'u dhabaan jira waan ta'eef deebii kinoo huccuun kun irree natti ta'u ani huccuu kana qabamoo nyaata na hojjedha. Naasii qaba huccuu qabaa si jala deemaati nyaata hojjetta uffadhu. Amma ofii wanni hundumtuu qophaa'ee maal hojjedha ofii. Andaaqoo jira joogiraafii baantu san hojjetta moo maal hojjetta? Godhi tani Habashaa feete? Ani amma laansiifiin hima andaaqoo gimmaashiin fidee dhufe nusa. Cinaa isiitiin fidee dhufe cinaa sawwanniin fideef har'a nyaata dilaati haasoo itti kana wayiin quba qabaaree nyaata har'a nyaatuma Habashaa andaaqoodha andaaqoo sanii nyaata bareedaa nu hojjetta. Maarree bareede kaa cinaan tuni numaa hojjechuuf hin taatu waan ta'eef guyyaa biraa guutuu cinaatti daballee guyyaa biraa hojjenna guutuu. Ati har'a maaliif sossodaattaa? Nuuf hojjetta nyaanni andaaqoon cinaa fi ciniinyaan hin qabdu andaaqoon andaaquma itti hojjennaan hojii hin taasisu hosu gabbee. Tole huccuun jijjiirradha hangasitti naa qopheessi waan hundumaa shunkurtaarree qullubbiirree kanan biraa hoo maalitti godhanii? Hayi na gaafattaa maali nyaata biyya alaa nin beekan jenne? Beektaaree ani nyaata biyya alaa malee tan Habashaa kana. Andaaqoo cinaan waan hojjechuun beekneefi? Cinaan beeku odoo guutuu taate ni beekta. Hangam akkatti godhan nan beeka gaa shunkurtaarree kanaafuu naa qopheessi dhufee uffadhee. Kottooti. Nyaata hojjechuun hin beeka jetti immoo nyaata maal hojjechuu beekti akkamitti hojjetan jetti dhugguutu akkammoo akkamiin godha jetti. Maali namni Annuma keessaa mul'atu ofiifuu hangana geejjibaa nyaachuu baatte maal ishiidhaa godhame? Furdoodha ishiin odoon anirree waan nan barbaadu nyaadheeti. Nyaadheen qallina kiyya furdadheedha. Akkamitti hojjechuuf ani kana? Ani akkam ta'uufi kana keessaa? Ishiin nama furdoodha kinoo huccuun ishiidhaa ta'uu kinoo hangana gaa. Asiinuu anamma anaa kana sadii seessisaati. Maal godhaaf nyaata nyaattee? Bishaan moo dhugdee jiraatteen ishiidhaan wayyu maal godhaaf nyaata? Ani nyaatan dalagamoo huccuu kanan qabadha. Yaa Rabbi
yaa rabbi shunkurtaarree ciraan beekuuti shunkurtaa sana akkan itti ciru na barsiisi indaaqoo sanirree akkan itti dhiqu na barsiisi waan hundumaa ani sitti of dhiise amma nan deema kamaalan godhaa miti akkuma ta'een godha Fooziyaa dhufe qorri waan jiruuf jecha kanaas gubbaarraan uffadhu laal kanarreen gubbaarraan uffadda kun ajaa'ibuma abboo na hojjisiisuudhaaf odoon ta'in furdinaaf qallina kiyyaa adda baafachuuf na waan teesse'a. Maal fakkaadha? Ofii akkamitti teessime takkaarraa haa godha ofirra. Akkanatti teessi laal diiftii fakkaattee furdinni ishiituu amma nagaa huccuu kana keessa seentee huccummaan kun itti ta'a. Ajaa'iba abboo odoo ishii na godheeraati. Ishiinuu namuma na dalagsiistu fakkaatti. Kanatti mee hafachaa. Fooziyaa kootu mee nyaata sana akkas godhi. Fooziyaa kootu bishaan naa fidimee. Fooziyaa mee akkas naa godhi. Inumaa maal ta'a odoo of biratti na qacartee niitattiin tun. Ofii furdoodhaa ofii miskiina fakkaatti odoon ishii bira dalage. Barbee niitiin bira dalagee sun nagattee deemnaan nyaata hojjechuu dagadhee duraan nan beekayyuu na barsiisin jedhan. Maal godhan araba ta'uu ishii badde malee araba bira qalbiin akkanaatu hin jirtu beekee wallaallaan mataa dhoofte na gombisti. Fooziyaa Abee waay maali dhufe Fooziyaa la handaqoonis kunooti shunkurtiinis tumaatinis qullubbiinis hundumtu as keessa jira. Shunkurtaan kana ajaa'iban barbaachisu mataan sadii nagaa mataan sadii hin baay'ata. Sadii handaqoo sadii hojjeta. Kan shunkurtaan kiiloo 3 kiiloo 4 karabattoo seessisan sukkaara jedha waan ta'eef mataan sadii handaqoo kana hin ga'a mataan sadii hin baay'ata sanuu sinii jedhee kan malee mataan tokko hin ga'a handaqoo takkaaf. Ammaani akkamiin godhina wayyaa akkamumatti dalaga kana ofii hindaaqoon akkuma hindaaqoon jirti garatti tolsan moo maa waa takkan beeku hiriyaati takkan bilbilee toon gaafanne ishiin bakka dalagaa jirti bilbilaan jalaan kaasu maallaa wayyaan ofii akkumatti ciran guyyaa tokko hiriyaati yookaan akkatti cirtuun argee akkuma ta'e ittaan godha yaa rabbi kiyyaati na baasii dalagaa sana jala ani immoo takkaa dalagaa nyaataa dalagee toon beeku shiroodhaa ugaratti dhaatan beeku maallaa wayya oduu gaafa ummaan tiyya akkasitti naannottee ta'u kana hojjedhu sana akkana godhinaan jettu calliseetu malaalee dalagee raadhee dabadhee kun ajaan natti dhufu garuu ani dhaga'uu didee na fayyadu dhee ijoollee waliin gadi haadhee kwaasii akka dheeraa inni waan ta'ee na baasu kwaasii santu na baasaa gudii kana jala. Fooziyaa itti daakama shunkurtii moo sarma ciraa jirta? Shunkurtaarree waan hundumaa akkuma kiloo abashaa sanitti waxiin daakuu abashaa san dalaguutti jira. Daqiiqa shan keessatti waxii ajaa'ibaa kana hojjedhee si nyaachisa laaqana ajaa'ibaa kana waan giddaan qabaatina. Kanaa maalitti hojjechuu firee Fooziyaa? Kanaa maalitti hojjechuu deemta kana duraan waan biraatiif hin bitee jira? Kana nyaata maarree hindaaqoorratti hindaaqoo waliin dalaguu fanikaa? Kana hindaaqootti hojjetta? Giddaan qabaatiin akkattiin itti mi'aawu. Eessa akkattiin maal jedhe natti mikaa nyaata isaa maal akka jedhu? Maal jaa joogiraafi jaa? Nyaata jedhe nyaata mi'aawee. Dhiisi kaanii dalageessitti agarsiisa qomaa giddaan qabaatini. Hayyoo hojjedhu siin meeshaa yoo dubbadde qabeen kuusi jalaa bada. Hojjedhu naa agarsiisa. Tole daqiiquma 5 na eeggadha. Daqiiqaa 5 keessatti nyaata kanaan xumura waan ta'eef. Sallaalame. Akkasitti ofirraa taa'in dadhabda. Ogaa kana xumure bakka dalagaa nageessita waan ta'eef. Namtittiin bilbilaa jirti. Kanaafuu ofirraa taa'anii nan hojjedha. Thank you.
har'a mana kiyyaatti walaa kana nyaata jechuudha. Ayyee bareeda gajettanii. Tole erga akkas taate kara manaa bilbileetiin haadha manaa kiyyaan laaqana nu qopheessin jaan. Je'inne. Tole. Eenyuun naa bilbile? Bilbilame. Hello? Dhufaa jirtaa? Keessumaa wajjin dhufaan jira. Keessumaa yeroo dheeraa saayila kiyya yeroo dheeraa kooliin argintu jira. Isa wajjin dhufaan jira har'a. Keessummaa wajjin dhufaa jira. Keessummaa akkamii wajjin dhufaa jirta? Keessummaa akkam? Saayila kiyya yeroo dheeraa kooliin argin wajjin dhufaan jira bara. Isa qaalee dhaqana bareeda isaa qopheessi kaa. Innis yeroo dheeraa osoo waliin hin nyaatin tutturree jira waan ta'eef laaqana bareeda isaa tolchiitti qopheessi beeki. Ni jira laaqanni har'a laaqana baanta laaqanni ni jira siin jaarra laaqana laalka ajaa'iba godhaa jirra. Tole akkas taana waa bareeda miti ree laaqana maa miti ka barbaadu ka ajaa'iba ammaa taananii ka waa tola hin jettu ree saayimni kiyya sunis ka achumaan harka kee harka jaartiiti achumaan baraa miti natti tola. Joogiraafii attamoo keemistirii attamoo ammaa soomaan naan jettisa ka hindii jettamoo. Awurooppaa jettamoo ka biyya takkaan hafne ilaal nama tokko bicha fitti jirta udaan godhii fidii hoo har'a nyaanni ka addaati hojjetamu jira. Maali nyaanni dilli kun kaati waamtu jiyoogiraafii keemistirii maali nyaata akkanaatu jira moo? Akkas taanan bareeda ka. Fidii hootu siin eegaa har'a nyaata laal firaadisii siin jaatu akka quba booda nyaatta mi'aawina keessa. Harka muxattaa. Jiyoogiraafii jettee jira keemistirii fi kunniin haafuuti jiyoogiraafii santu naa ta'ee. Jiyoogiraafii sana sii ta'e anis sanumaan naa ta'e gartee kootuu siin jee malaa karaa nyaataatiin achi deebi'a nyaata jiyoogiraafii hojjechu jirra hayyada fi kootuu siin jee atitti waa hundanarra dhiisiiti. Tole jiyoogiraafii yoo jettu naaf hin galle jiyoogiraafii jechuun maali naaf hin galle. Amma nan gaafatiin gizee dhuftee na gaafatta jiyoogiraafii sanuu waan ta'e. Tole siin gaafadhu kaa erga jetteeti tole nagaatti. Nageetti. Nyaata jiyoogiraafii inni sirra qammasuu qaba. Jiyoogiraafii keemistirii fa'aa dalageedhaan jette kaa har'a nyaata ajaa'ibaatti gallee nyaata kaa. Barsaa irra kee kasii siin jettu kuni nyaataa mi bakka. Maalirree nyaataa miti? Si'atti erga biyya baqaa kana dhufte maraatti immoo maal taate? Biyya tana akka dhufte doktorummaan dhufe. Naaf gara. Wanni amma tikeetti kun guutuun waan biyyatti waliin baranne malee waan nyaatatti miti. Kanaafuu jiyoogiraafii mana barumsaa keessa baranne jechuudha. Kanee mana barumsaa keessa baranne malee anamas waan hin galooti galeeti nyaadhi baansa. Ati hoo isa deemtetiin mana nyaatatii deemtee karaa biraatti ajjettee nyaatta jechuudha osoo hin jiru saayimni ga'e. Mana nyaataa deemamulee joofiskarii isin jettan kuni nyaataa mi kuwa waliin baranne barumsatti mana barumsaa baratamu. Kanaafuu keemistiriin lakka kan mana barumsatti wajjin barannisanii? Sanumee. Awwaana isa dhufte kan taane ijaartiti. Ati amma deemtee alaa dabbaramte jechuudha. Amma deemee alaa nyaatatti. Hayyee saayimni guyyaa akkas taanaan nagaa naa. Hayyee jaba. Hayyee guyyaa biraa si affeera. Hayyee. Hayyee nagaa naa. Tumi ajaa'iba keessaa bahe daanqotuma ajaa'ibaan akka biyyaa sanii miti waan takka laaqoo dhaqee beekama. Waan ta'eedha akkatti saamunaa itti godhu laata saamunaa uffataan miiccan itti godhu ashaboodhaan ashaboorree waggaa godhanitti argee ture waan ta'eef ashaboorree itti godhaa kanarree fayyadama loomiirree waggaa itti godhan argeera waan ta'eef loomiin tunirree waggaa akkatti itti dhiqan dhumaan jechuudha maalidhaan akka waggaan kun jijjiiramutti saamunaarree waan jiru natti fakkaatu kurooreksiin itti godha machaa. Bareeda kun huccuun diimaadha huccuu adii kan waggaa wanti diimaan irratti bu'ee jedhe waggaa ittiin dhiqan sirriitti baasaa ta'e hindaaqoodhaan kurooreksiin irraa ajaa'ibatti dhiqa. Huccuu isaa waggaan taatu bareeda ta'e amma bareeduma amma ani takkaa hin waan leen qaban
Amma bareeda ta'e akkatti ajaa'ib. Xiqqoo timaatimiin kun garuu waan hanqate fakkaata. Homaa miti timaatimii daakamaa isaa itti godha. Bareeda ta'e. Urgaan isaatu ajaa'ib. Ittiin urgoofne mee natti urgaa jettee akkana dhuftee nan laaltu. Ajaa'ibatti dhiqeetu akkasitti kanatti hojjedhee waarradhee amma annaafe corqaa takkaa corqaa urgaa itti gootuun arge waan ta'eef interneet irratti kanaafuu mi'oofni isaa kun anuma addaati. Inumaa nan beeka sobee nan beeka innaan an dhugaa tan beeka edaa. Fooliin wannoo sinin dhaaye. Ma akkasitti dhiqee hin urgaa? Yaada isaa tibbuu. Amma deemee dhiyeessa. Geesseera qophaa'een jedhaan deemetoo akkanatti dhiqana. Yoom seente qottee hamtee hunda deemtu? Baraa moo seene suutu moo seene bar? Duboona malleen dubbistu kushiinarraa nyaata ji'oogiraafii nuti garitti hin jiru mee keessummaana? Way nyaata ji'oogiraafii. Maali nyaata ji'oogiraafii? Aboo bar keessummaan nama ariifa kanaa beeyte? Laaqana manaa nyaanna jennaan nyaata ji'oogiraafii qopheessitee jirti an jennaan ji'oogiraafii nuti ka beeynu ji'oogiraafii barumsa irratti beeyna malee kitaaba ji'oogiraafii jedhamutu jira malee nyaanni ji'oogiraafii jiru hin jiruuti. Ani laal deemetiin mana nyaatati nyaadha malee mallaqa kiyya baasee nyaata ji'oogiraafii jedhamu nuun dhageenya jedhee achitti na qaanfachiise na biraa baafate. Amma nyaanni ji'oogiraafii hin jiru? Way nyaata ji'oogiraafii. Isii kitaaba irraa dhageessee na sabuu isiiti kan nyaata ji'oogiraafii hundaan beekatte. Nama biraatti kushiinaa jiraaf jechuudha? Nama biraa wanti jiraame wasmii ati irra mana taate. Waa ajaa'ibuma fida nyaatuma ji'oogiraafii kana laalaa jiru gaarra nyaata akkam akka ta'e. Nyaati keemistirii tan jiru? Keemistirii? Keemistirii jettee? Keemistirii? Keemistirii. Keemistiriin bara kun barnoota irra jira hundi isaatu kitaaba. Malee nyaataa miti. Aslaal kaatireefnatti lakkoofsan hunduu keemistirii illee kitaaba. Ji'oogiraafiin kitaaba. Maatisiin kitaaba. Saayinsiin kitaaba. Hin jiru. Nyaanni akkas jedhamu hin jiru. Anuma sobdee. Na biraa si sobeeyyuu? Namni guddaan agas ga'u san biratti na qaanfachiistanii haadha nyaata ji'oogiraafii jettanii waan hundaafuu mee amma laaqana nu qopheessaa nyaannetiin. Mucayyoon gaafa ji'oogiraafii ni beekti gootee jirtiitii ni fida. Tole kaa walumaan laalaa. Baasaniitu hin beekne malee ji'oogiraafii waan ta'e osoo Tole wajjumaan laalaa nuuf bira. Saayiba kayyamanteeti. Watti nu booftan baraka. Ji'oogiraafii Abu Dhabii ilaalinnu. Akkanatti fakkaatutti mucayyoon jedhan ji'oogiraafii kan jettu Abu Dhabii ilaalitti. Televizyiina Abu Dhabii ilaaltee akkasitti nyaata ji'oogiraafii jettee waan hundaafuu haa dhufu walumaan laalaa maal goone. Ji'oogiraafii kanaanuu har'uma dhaga'ee anatu sobaa fi saayiba kiyya santu sobaa ka har'uma laallaqame. Ji'oogiraafii. Jigaa nyaata nu goote kan. Ji'oogiraafiidhaa kun. Miti kun immoo wati abashaati san indaaqqoo moo indaaqqoo jedha san ani isaa tan hojjedhe. Malee ji'oogiraafii miti kun. Guyyaa biraa tan hojjedhe isa yeroonis kutte waan ta'eef kanaafan Niga. Reef ji'oogiraafii maal hin jettanii jira? Ji'oogiraafiin hojjedhe naan jettee maal hojjette? Naanqate waatu naanqate qimamii adda addaa waan naanqateef waan ta'eef kanaafan hin dalagin guyyaa biraa si dalaga. Kana nurraatti dhufiitii nyaadha. Nyaadhaame. Nyaaddu meetiis. Inni hoggaan hojjedhu. Maal jecha? Maalitti gootan sana? Hin dhiine? Hin dhiine? Ajaa'iba kan dhigeen. Bishaan daffaa bishaan ho'aa. Bishaan qorraa. Bishaan qorraa irree daffaan irree immoo bishaan takkitti lafatti nambisneen jaarkaan meeqan itti fidheesseetan kanarratti ashaboo loomii saamunaa irree kilooraksii irratti godhee dhigeen. Kilooraksii.